Toleegaa hordoftootaa fi jaalattoota maatii chaanelii keenyaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jecha. Egaan akkuma beekamu yeroo darbee koorsii faayinaanshaal manaajimentii waliin eegallee turre sana keessattis chaaptar 1 fidnee akkasuma chaaptar 2 paartii 1 isaa waliin ilaalaa turre jechuudha. Isas mata duree maal jedhu irratti ilaalaa turre financial statement analysis kan jedhu irratti waliin ilaalaa turre jechuudha. Kutaa har'aa immoo chaaptarii sana paartii lammaffaa jechuudha. Solvency ratio kan jedhu waliin ilaalaa jechuudha. Yeroo darbee financial statement analysis tekinikoota jiran keessaa ratio analysis jenne, ratio analysis sana keessaa immoo liquidity ratio fi activity ratio or efficiency kan jedhu waliin ilaalaa turre jechuudha. Kutaa har'aa kana keessatti immoo solvency ratio kan jedhu akkasuma profitability ratio kan jedhamu jira. Kanneen waliin ilaalleetu chaaptarii kana asumaan goolamna jechuudha. Paartiin itti aanu chaaptar 3dhaan walitti deebina. Gamanumaan kan sin duukaa jiru obboleessa keessan Galaana Daffaaru Yuunivarsiitii Finfinnee irraatti jechuudha. Kallattumaan egaa gara mata duree keenyaa irraatti haaceenu innis akkuma isiniin ibsuu yaale solvency ratio kan jedhu jechuudha. Solvency ratio egaa definition isaa, purpose isaa, implication isaa maal akka ta'e mee waliin haa ilaallu. Solvency ratio gaafa jedhu it also called debt management or leverage ratio jedha. Debt managementidha jechuudha. Solvency ratio gaafa jennu akkamitti long term deetii keenya akka manage goonu yookiis immoo leverage gaafa jennu akkuma asirraa ilaallu jechuudha. Financial leverage jedheetu maal jedha? Use of debt in financial structure jedha. Kana jechuuni deetii yookiis immoo liqaa maal keessatti fayyadamu jechuudha? Financial structure keessatti jechuun biizinesii tokko yeroo gaafa fandi goonu yookiin gaafa finance goonu equity akkasuma deetiidhaan jechuudha kan nuyi finance goonu yookiis immoo gaafa biizinesa tokko eegallu karaa kana lamaanii jechuudha kan nuyi ittiin biizinesa tokko eegallu jechuudha. Kan owner equity ta'uu danda'a yookiis equity kan jennu gabaabumatti akkasuma deetiidha. Isaan kanadha. Kanaaf financial leverage jechuun deetii financial structure keenya keessatti fayyadamu jechuudha gabaabumatti. Leverage gaafa jennu isuma fiiziksii keessatti leverii ni beektu humna utubduu ishee jettu akkasuma maallaqa nama biraa fayyadamanii maal gochuudha? Biizinesii hojjechuudha. Karaa biraa leverage jechuun maallaqa nama biraa fayyadamanii biizinesii hojjechuu. Sun immoo biizinesii ofiitti humna gochuufidha jechuudha. Maaliif maallaqa cimaa yookiis immoo biizinesii cimaa tokko sirriitti raan gochuuf maallaqni dabalataan ni barbaachisaa jechuudha. Maallaqa dhuunfaadhaan yoo jalqabdani bareeda, garuu maalidha? More biizinesiin sun humna cimaa akka godhatuuf leverage ni fayyadamtu jechuudha. Gabaabumatti financial leverage jechuun use of debt in financial structure jechuudha. Maallaqa nama biraa fayyadamanii biizinesii hojjechuu jechuudha. So as keessatti immoo maallaqa nama biraa fayyadamu akkuma maallaqa nama biraa fayyadamnu jechuudha. Inni kun immoo maalidha? Dhiibbaa mataasaa qabaachuu danda'a. Yoo sirriitti maaliin goone? Yoo sirriitti manaajiin goone jechuudha. Deetiin kun gaafa liqaan nama irra baay'ate jechuudha. Maallaqni namaa yoo namarra baay'ate maalidha? Waan stressii cimaallee nutti ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu sirriitti manaaj gochuu nu barbaachisaa jechuudha. So kanaafiyyuu solvency ratio keenya waan imply nutti godhu qabaa jechuudha. Sanaan immoo maalidha? Waan inni imply nutti godhuun immoo maal goona jechuudha? Leverage keenya maal gochuu dandeenya? Haala sirrii ta'een manaaj gochuu dandeenya jechuudha. So maal measure godha jechuudha ree solvency ratio isa jedhuu fi solvency ratio maal measure godha jedha? It measures long term debt paying ability and financial viability of a firm jedha. Maal safara jedha? Long term
debt paying ability dha. Liquidity ratio ni short term dha. Current financial obligation keenya meet gochuu dandeenya hin dandeenyu kan jedhudha. Inni kuni garuu solvency ratio long term debt paying ability keenya kan safarudha jechuudha. Akkasuma firmiin sun fuulduratti itti fufuu danda'a kan jedhu financial viability isa survive gochuu danda'a firmiin sun biizinesii sana keessa turuu danda'a kan jedhu measure gochuuf nu fayyada jechuudha. Solvency ratio tokko maalidha? Long term debt paying ability dha jenne akkasuma immoo financial viability dandeettii yookiin cimina firmii sana nutti agarsiisa yookiin dhaabbata sana nutti agarsiisa jechuudha. Biizinesii keessa turuu danda'amu turuu hin danda'u. Deetii sana kaffalee biizinesii sana keessa turuu danda'a, survive gochuu danda'a kan jedhu nutti agarsiisa. Kanaaf solvency ratio isa kanadha. Financial leverage kana fayyadamuun akkuma dura isinitti himuuf yaade it increase potential reward to shareholders and potential for financial distress and business failure jedha. Leverage jechuun maallaqa nama biraa fayyadamte yeroo biizinesii hojjettudha. Inni kun immoo biizinesii kee humna gochuuf sirriitti caalmaatti akka guddatu gochuuf sin fayyadaa jenna. Akkasuma shareholderootaaf kana fayyada. Gaafa biizinesiin dhaabbatu karaa lama faayinaansii ta'a arga jenne deetii fi equitiidhaan arga jenne karaa tokko cimina akka godhatu isa fayyadaa jechuudha. Riwaardii cimaa gara shareholderootaaf kennaa jechuudha. Deetii kana fayyadamuun akkasuma immoo leverage kana fayyadamu yookiin deetii kana fayyadamuun maalidha? Financial distress biizinesiin ala sin gochuu danda'a jechuudha. Yoo sirriitti manaajiin ta'an akkuma bu'aa qabu dhiibbaan isaallee baay'ee guddaadha jechuudha. Business failure financial distress waan akkasii kana kaasuu waan danda'uuf jechuudha. So gosoonni solvency ratio kun typein isaanii formulaan isaanii ni jiru. Isaan tokko tokko naa ilaallume. Inni jalqaba debt ratio jedha. Debt ratio gaafa jennu maal indicate godhaadha? It indicate percentage of total asset financed by debt jedha. Inni kuni assetiin jechuudha. Assetiin tokko finance kan ta'u debt fi equity dhaan jenneerra. So debt ratio keenya maal nutti agarsiisa jechuudha? Percentage assetii maaliitiin finance ta'e jechuudha? Deetii sanaatiin bifa liqaatiin percentage assetii bifa liqaatiin finance ta'e sana nutti agarsiisa jechuudha. Amma percentage 49 osoo ta'ee jechuudha fakkeenyaaf hojjennee formulaan isaas jira lakuno total liability over total asset jedha. So amma osoo formulaa kana fayyadamne percentage 49 argannee jechuudha. Percentage 49 kun maal nutti agarsiisti jechuudha? Biizinesii sana keessa yookiin assetii jiru sana keessa assetii kaampaanii qabu sana keessa percentage 49 maaliin faayinaansii ta'e jechuudha? Liqaa yeroo dheeraa sanaatiin faayinaansii ta'eera kan jedhu nutti agarsiisa jechuudha. Kanaaf debt ratio it indicate percentage of total asset financed by debt kan jedhuufi jechuudha. Kuni financial flexibility kaampaanii tokko immoo affect gochuu danda'a yoo guddate jechuudha. Percentagein isa kana amma gara 80% ol hiiqe bankruptcy financial distress business failure kanaaf saaxiluu danda'a jechuudha kaampaanii sana. So kanaafiyyuu karaa sirrii ta'een manaaj godhamuu qabaa jechuudha. Inni sirrii ta'e isa kam jechuuf immoo industry average fayyadamuu danda'a jennee pilaanii gochuu danda'a jennee waan garaa garaa kaasneerra bifa ittiin manaaj godhamu. Kan inni ittiin gaariidha gaarii miti jechuu dandeenyu. Reeshoon asii argannu kun lakkoofsuma maaliin madaallare waan pilaan godhanneen waan benchmarkii industrii keenyaatiin sanaatti wal bira qabneetidha kan nuyi gaariidha gaarii miti jennu jechuudha. Reeshoo asitti argannu kana gabaabumatti asitti debt ratio jechuun total liability over total asset kan jedhu qabadha. Kabiraan definition isaarraa percentage asset
bifa liqaatiin yookaan deetiitiin faayinaansii ta'uusaa kana duwwaa qabadha. Inni kabiraan yookaas inni lammaffaan jechuudha. Maalidha? Debt to equity ratio kan jennu jechuudha. Debt to equity ratio immoo maalidha? Total liability over total equity jedha formulaa isaa yoo ilaaltan. Kana jechuun immoo kaampaanii sana keessaa proportionii creditorii qabuu fi proportionii ownerii yookiin shareholderii qabu kan nutti agarsiisu jechuudha. Debt equity ratio debt to equity ratio jechuun formulaan isaa total liability over total equity erga jenne maal jechuudha? Inni kun isa jedhuuf immoo maalidha? Amount yookiin proportionii kaampaanii sana keessaa creditoroonni yookaan liqeessitoonni qabanii fi owneroonni yookaan shareholderoonni qaban proportionii mataa isaanii kan nutti agarsiisu jechuudha. Otoo debt to equity ratio fakkeenyaaf ishee kana hojjenne persentii 50% argannee jechuudha. Kana jechuun walqixa jechuudha. Persentii 50% jechuun. Otoo kana ta'ee sana keessa kaampaanii sana keessa persentii 50 kan creditorotaati jechuudha. Kileemii persentii 50 qabaa jechuudha. Creditorii yookaan liqeessan. Akkasuma shareholderoonni yookaan owneroonni persentii 50 qabu jechuudha. Akkanadha. Kanaaf debt to equity ratio jechuun proportionii creditoroonni fi shareholderoonni qaban kaampaanii tokko keessa kan nutti agarsiisudha jechuudha. Inni kabiraan interest coverage ratio kan jedhu. Interest coverage ratio jechuun immoo it indicates ability of a firm to make contractual interest payment jechuudha. Kana jechuun firmiin tokko dandeettii inni maal gochuu kaffaluusaa dandeettii interestii ofirraa kaffaluu danda'uusaa kan nutti agarsiisu jechuudha. Kaffaluu danda'amu interestii irra jiru jechuudha. Liqeeffatee interestii yookiin dhala sana kaffaluu danda'amu kaffaluu hin danda'u kan jedhu kan nutti agarsiisudha. Kanaaf immoo formulaan isaa maalidha? Akkamitti arganna? Income before interestii and taxii fi EBIT ishee jennu jechuudha. Sana irra maal jenna? Interest expense keenyaan argannaa jechuudha. Maalidha? Dura osoo net income biraan gahin jechuudha. Expenseota operating expense non operating warra ta'an kanneen akka depreciation warreen kana hir'isne maal bira geenya yeroo net income hojjennu interestiitu hir'ata ture. Garuu interestii bira gaafa geenyu dhaabneeti income before interest and tax over interest expense jennee argannaa jechuudha. Ratio ishee kana jechuudha. Kanaaf kun immoo maalidha? Maal nutti agarsiisa? As keessatti waa'ee calculation isaa miti. What it implies kan jedhu adda baasuu qabdu. Kun maal natti agarsiisa? Analyze gochaa jirtu waan ta'eef waa'ee lakkoofsa sanaa. Lakkoofsa sana argachuu osoo hin taane lakkoofsa argattan sun maal natti agarsiisa? What does it show? Kan jedhu adda baasuu qabdu jechuudha. So kanaaf it indicates ability of a firm to make contractual interest payment jedha jechuudha. Ability yookiin dandeettii firmiin tokko interestii ofirraa kaffaluu danda'uusaa ofirraa kaffaluu danda'amu kaffaluu hin danda'u kan jedhu kan nutti agarsiisudha. Innis kunis immoo formulaan isaa income before interest and tax. Interestii fi taaksii otoo irraan shallagin jechuudha. Inkaamii arganne keessaa interestii fi taaksii otoo hin baasiin maal goona? Waan arganne sana interest expense keenyaaf irraa jechuudha. Hamma interest expense keenyaaf jechuudha. Kanadha bifa kanaan arganna. Inni kan biraan equity multiplier kan jennudha. Equity multiplier jechuun immoo inni immoo maal measure godhanuun jedha inni diirraa kun jechuudha. It measures how much of a firm assets are financed through stockholder equity. Kanaaf iyyuu inni formulaan isaa immoo akkamidha? Total asset over total equity jechuudha. Inni kun immoo asitti debt ratio jechuun it indicate percentage of total asset financed through or by a debt jenneera. Hamma aseetii kaampaanii sanaa
bifa liqaatiin faayinaansid ta'ee nutti agarsiisaa jenne deet reeshoon. Equity multiplieriin immoo ammaawuntii aseetii fiirmiin qabu sana keessaa hammamtu persentii hagamtu stockholder equityidhaan yookiis kan ownerootaatiin faayinaansi ta'e kan jedhu nutti agarsiisaa jechuudha. Foormulaan isaas tootaal aseetii keenya irra tootaal equity keenyaa firuun argannaa jechuudha. Impliikeeshiniin isaa ammaawuntii aseetii yookaan persenteejii aseetii bifa kan sheerholderoota yookaan stockholderootaatiin faayinaansi ta'e nutti agarsiisa arga jenne. Foormulaan isaa tootaal aseet over tootaal equity dha jechuudha. Inni kabiraan maalidha? Profitability ratio kan jennu jechuudha. Inni kun immoo hammam profitabilidha kan jedhu kan nutti agarsiisu jechuudha. Definitionii, purpose, implication isaa mee walumaan ilaallu. So it measures earning power of a firm jedha. Profitability ratio. Kana jechuun earning power jechuun hammam dandeettii yookaan hammam argate kan jedhu wayii tokko hammam bu'aa qabeessadha waan argate sanarraa kan jedhu nutti agarsiisaa jechuudha. Profitability ratio. Kuni it measures also how efficiently a firm use its asset and manage its operation jedha. Hammam efficiently aseetii itti kenname sana fayyadamaa jira firmiin sun. Akkasuma akkamitti opereeshinii isaa sana hojii guyyaa sana akkamitti manage gochaa jira kan jedhu nutti agarsiisaa jechuudha. Profitability ratio jechuun. Akkasuma maal jedha? It measures management's ability to control expense in relation to sales jedha. Expense isaa dandeettii firmiin yookiin managementiin expensoota jiran itti control gochuu danda'uusa. Maaliin relatively waliin ilaalleetu jechuudha. Seelii isaa. Seelii guddaa argamsiisee expense guddaa baasaa jira. Moo osuma seelii gaarii ta'e generating godhiin expense guddaa baasaa jira kan jedhu kan nutti agarsiisu jechuudha. Gamanumaan kaampaaniin tokko maal gochuu qaba? Haga danda'ame expense isaa yookiin baasii baay'ee gadi xiqqeessuuf yaaluu danda'uu qaba. Akkasumas seelii isaa immoo baay'ee generate yookaan immoo sirriitti maddisiisuu danda'uu qaba jechuudha. Sirriitti kun immoo good management irraa dhufaa jechuudha. Kanaafiyyuu profitability ratio maalidha? It is combined effect of liquidity, asset management and debt on operating result jedha. Effectii liquidity, asset management akkasuma debt management warra dura jenne jechuudha. Effectii isaa combined effectii isaa sirriitti asset management activity ratio jechuudha. Liquidity ratio, solvency ratio warreen jenne sana effectiin isaanii eessatti mul'atu? Profitability ratio kana keessatti mul'atu jechuudha dhufanii. Maaliifi sirriitti liquidity manage godheera. Asseetii isaa yookaan efficiency isaa haala gaarii irra jira. Solvency ratio isaa haala gaarii irra jiraachuu isaa effectiin isaa eessatti beekama? Profitability ratio kana keessatti dhufeeti beekama jechuudha. Kanaaf it is a combined effect of liquidity, asset management and debt on operating result kan inni jedhuuf jechuudha. So it reflects firm operating performance, riskiness and leverage jedha jechuudha. Profitability ratio. Akkasuma innis formulaa garaa ni qaba. Akkasuma type garaa ni qaba. Inni jalqaba gross profit margin kan jennudha. Gross profit margin jechuun it measures gross profit earned from each dollar or birr invested from each dollar or birr of sales jedha. Kana jechuun maal measure godha jedha? Gross profit marginiini maal measure godha jedha? Gross profit maal irraa generate godhame jechuudha. Bifa sale ila jechuun kana jechuun gross profit gaafa jennu revenue minus jenneerra formula isaa jechuudha. Gross profit minus revenue minus cost of sale or cost of goods sold jenneerra. Kanaafiyyuu
gross amount gross profit maalirraa maddeedha? Seelii sanarraa maddeedha nutti agarsiisaa jechuudha. Kana jechuun maal nutti agarsiisaa? Karaa biraa amount revenue keenya erga cost of sale yookaan cost of goods sold sana cover goonee expensoota cost of sale sana erga cover goonee booddee hamma nuu hafte sana nutti ibsuuf nu gargaaraa jechuudha. Percentage isaa sana nu agarsiisaa jechuudha. Cost of sale jennu gaafa jennu expensoota operating expensoota osoo hin dabalatiin jechuudha. Meeshaan gurgurtuu yoo ta'e fakkeenyaaf cost of goods sold fi operating expensiin garaagaridha. So kanaafiyyuu amount yookaan revenue keenya erga cost of sale or cost of service keenya cover goone nu haftu sun maal jenna? Gross profit jenna. Inni kun immoo bifa ratiotiin kan nuuf ibsudha jechuudha. Gross profit margin gaafa jennu formulaa masaarraa isinii galuu danda'a. Innis maalidha? Gross profit over net sales. Karaa biraa percentage of each bill or dollar sales remaining after covering cost of sales or cost of service jedha jechuudha. Kana jechuun gross profit keenya revenue minus cost of goods sold or cost of sale jennee arganna. Isaa booddee gross profit arganne sana net sale keenya sanaaf irraa jechuudha. Net sale yookaan revenue keenyaaf irraa jechuudha. Bifa kanaan arganna. Operating profit margin kan jennu immoo it measures income earned from operating activity of a firm jedha. Kana jechuun operate gochuun waan inni argate jechuudha. Erga operating expense isaa xumuree, kana jechuun cost of sale jennee dura maal jenna? Revenue minus cost of goods sold or cost of sale jennee kan argannu gross profit jenna. Gross profit irraa immoo maal hir'isuu qabna? Operating expense hir'isuu qabna. So kanaafiyyuu operating profit margin kan jedhu maal nutti agarsiisa? Income keenya erga cost of sale fi operating expense keenya ofirraa kaffallee finnee nuu haftu sana bifa percentageidhaan nuuf ibsaa jechuudha. Cost of sale yookaan cost of goods sold keenya cover erga goone, operating expense keenya erga cover goone. Operating expense gaafa jennu immoo maal hin dabalatu? Depreciation interest in dabalatu, tax in dabalatu, gain loss in dabalatu jechuudha. Warreen kana hin dabalatu cost of kanaafi operating expense warra jedhamanii fi cost of sale keenya erga cover goone income nu hafte sana bifa percentageidhaan kan nuuf ibsu operating profit margin jenna jechuudha. Kanaafi formulaan isaa income from operation over net sales jenna jechuudha. Income operationii sanarraa yookiin operate gochuun waan nuyi arganne sana hiruu net sale jechuudha. Gaafa sana jechuudha income argattanirraa interestii in hir'istanii, tax in hir'istanii, gain loss in hir'istanii jechuudha. Income from operation qofa argattanii net sale hirtuu sun immoo maal jedhama? Operating profit margin jedhama jechuudha. Inni kabiraan return on asset kan jennu jechuudha. Return on asset or return on investment inni jennu immoo it measures jedha income earned per each birr or dollar invested on asset jechuudha. Kana jechuun it shows jedha net profit generated from each dollar invested in total asset. Asset irratti invest goone net profit yookaan net income nu irraa generate yookiin irraa maddisiisne sana kan nutti agarsiisu maal jenna? Return on asset or return on investment jenna jechuudha. Tokkoon birri assetii sanarratti invest taate income yookaan net income yookaan net profit hammam generate nuuf gooteetti kan jedhu kan nutti agarsiisu jechuudha. Return on investment or return on asset kan jennu kun jechuudha. Tokkoon maallaqa nuyi assetii keenya irratti invest goone
net income hammam generate nuu godhe kan jedhu nutti ibsa. Innis it is a product of ability to generate net income per each dollar sale and effective use of total asset to generate net sales. Kanaaf formulaan isaa net income keenya bu'aa qulqulluu nuyi dhuma irratti argannu net income ishee jennu sana eenyuuf irraa average total asset keenyaaf wanta argannu return on asset jedhama jechuudha. Bifa kanaan qabadha. Waa'ee lakkoofsa waa'ee kana hiruu salphaadhaan sinii kennama. Just bakka lakkoofsa waliif hiruu waan ta'eef formulaa irratti baay'ee xiyyeeffannaa kennaan jiru. Inni kabraa return on equity kan jennudha. Inni kun this is an accounting measure of maximization of wealth of shareholders. Accounting measureidha. Hammam wealthiin gara shareholderoota transfer ta'e kan jedhu kan ibsu return on equity kanadha. Innis immoo maalidha? Maal nutti agarsiisa? It shows return earned on capital invested by shareholders. Kapitaala shareholderoonni invest godhanii sanarraa waan invest godhan sanarraati jechuudha. Investoroonni sun yookaan shareholderoonni sun kapitaala isaanii invest godhanii return hammam argatan kan jedhu kan nutti agarsiisudha. Return on equity kan jedhu. Invest godhaniiru kapitaala isaanii sanarratti immoo return hammam argatan jedhee kan nutti agarsiisu return on equity dha. Innis it is a product of how profitability a firm employs its asset and the extent of which asset are financed through shareholders. Anas gara formulaatti gaafa deebisnu net income keenya average equity keenya firuun argannaa jechuudha. Kanas balance sheet irraa arganna. Inni kun hojii accountingiti. Eessaa finna net income, eessaa finna average equity kan jedhu maalidha? Balance sheet akkasuma income statement qophaa'ee jiru nuu kennama. Nu isheema kana waliif hiruu jechuudha. Net income keenya average equity keenyaaf hirree arganna. Lakkoofsa sana interpret gochuudha. Maal natti agarsiisa jedhanii xiinxaluudha jechuudha. Gaheen koorsii kanaa malee net income hojjechuu miti average equity hojjechuu miti jechuudha. Inni kabiraan profitability ratio jalaa ilaallu earning per share kan jennu jechuudha. Earning per share jechuun immoo it shows profitability of a firm relative to its outstanding shares. Kana jechuun firmis maal profitability firmii sana maal relatively maal wal bira qabee gaafa ilaalu jechuudha. Outstanding share isa waliin jechuudha. Kanaaf net income keenya maal goonee arganna jechuudha. Earning per share jechuun net income keenya weighted average outstanding share. Outstanding share jechuun share issue ta'e yookaan gurgurame investoroota harka jiru jechuudha. Sanammoo share achi keessaa qabu sanarraa net income yookaan hammam anan earn godha kan jedhu sitti agarsiisa jechuudha. Investora taate kaampaanii tokko irratti invest goote share bitteetta yoo ta'e net income kee sana hamma share qabdu sanaa firteet argatta jechuudha. Kanaafiyyuu it shows profitability of a firm relative to its outstanding shares kan inni jedhuufi jechuudha. Kanadha inni kabiraan due point identity kan jedhu kana mee waliin ilaalu. Due point identity kan jedhu kuni maalidha? Generally a popular expression breaking return on equity into parts. Jechuun amma maal ilaalaa turre liquidity ratio, profitability ratio, activity ratio kan jenne ilaalaa turre. Isaan sanammoo paartiitti qooduun hariiroo isaan gidduu jiru ibsaa jechuudha. Amma management efficiency kan jedhu generating income from total asset jenne, financial leverage kan jedhu use of equity to finance asset jenne, net profit margin, profit is generated as a percentage of revenue kana jenne. Total asset turnover ratio kan jedhu measures effective use of asset to generate revenue or sales jenne. Isaan kana
Bireek gochuun hariiroo isaan gidduu jiru bakka ibsaa jechuudha. Dew point identity kan jedhu. Maal godhaa? Isa tokkorraa foormulaa sanumarraa foormulaa biraa generate godhaa jechuudha waan kun. Dew point identity kun. Mee kottaa waliin haa ilaalu. Fuuldura kana jira waan ta'eef. Dew point identity kan jennu kompoonentiitti qooda. Dura duubatti deebitanii yaadachuu sin gaafata bakki kuni. Maal jenneerraa return on equity jechuunii jenne net income jedha. Net income over average total equity dha jenneerra. Return on equity jechuun. Inni kun immoo kompoonentiitti gaafa qoonnu jechuudha. Karaa biraa maal jechuudha? Return on asset times equity multiplier dha jechuudha. Isheemti kun jechuudha. Foormulaan kun maalidha? Return on equity jechuun karaa biraa maal jechuudha? Return on asset times equity multiplier jechuudha. Ishee kanaaf ishee kana waliin baay'isnee argannaa jechuudha. Kompoonentiitti gaafa qoonu. Kaayyoon dew point identity kun kanadha jechuudha. Return on equity net income or over average total equity dha jenneerra. Gaafa kompoonentiitti bireek goonu immoo return on asset times equity multiplier dha jechuudha. Innis immoo equity return on asset jechuun net income over average total asset dha. Equity multiplier immoo average total asset over average total equity dha. Osoo kana waliin baay'istanii foormulaa ishee kanaa fi foormulaa ishee kanatu waliin baay'istanii maal sinii dhufa? Average total assetiin asii kanaan balleessa. Kuni denominatorii ta'a waan ta'eef kun asiin numerator gaafa ta'u wal balleessa. Maal dhufa? Ishuma asii kan net income over average total equity sinii dhufa. So waliin baay'istanii kana jechuudha. Maaliif? Kun mathematics. Kana lamaan yoo waliin baay'istanii ishuma kanatti sinii deebi'a. Ishee irra keessa jirtu net income over average total equity jechuudha. Karaa biraa kanaaf return on equity akkamitti ibsina? Return on asset times equity multiplier jennaa jechuudha. Kabiraa immoo maal jedhaa? Return on asset immoo karaa biraa maalidha jedhaa? Return on asset jechuun immoo karaa biraa net profit margin times jedha. Kun akkasirraa argitan. Times total asset turnover ratio dha jedha. Isheema kana jechuun return on asset jechuun immoo kompoonentiitti gaafa qoonnu net profit margin times total asset turnover ratio dha. Waliin baay'isaa warra kanas. Net income over net sale times net sale over total average total asset kana yeroo waliin baay'istan maal ta'a? Foormulaa ishee kamitti deebi'a jechuudha? Ishuma kanatti deebi'a jechuudha. Return on asset. Kanaafiyyuu karaa biraa return on asset keenya gaafa ibsinu immoo maalidha? Net profit margin times maalidha jedha? Total asset turnover ratio. Net profit margin jechuun immoo ilaalaa turre dura formulaa keessa. Net income over net sale dha jenna. Total asset turnover ratio immoo net sale over average total asset dha jenneera. Isaan kana yeroo waliin baay'isu deebisanii return on asset keenya nuu kennu jechuudha. Isa kanadha. Dew point identity jechuun foormulootuma dura jiran bireekii kompoonentiitti qoodee hariiroo isaan gidduu jiru nutti ibsa. Hariiroo liquidity, activity akkasuma solvency ratio gidduu waan jiran kan nutti agarsiisudha jechuudha. Relationship isaanii. Kana erga jennee inni kabiraan market value ratio kan jedhu. Market value ratio immoo value firmii tokko kan marketii wajjin kan gabaa duukaa wal bira qabee kan nutti ibsudha. Definition isaa gaafa laaltan it provides information on value of a firm relative to a market. Marketii duukaa wal bira qabee kan nutti agarsiisu market value ratio jennaa jechuudha. Yeroo kana maal assume gochuu qabna? Publicly traded stock. Publicly jechuun publicly warra stookota yookiin sheerota gurguraman kana consider yookaan assume gochuu qabna jechuudha. Kun sammuu keenya keessa dhufuu qaba. Innis type fi formulaa qaba.
Inni tokkoffaa maalidha? Price earning ratio kan jennu. Innis maal jedha? It indicates how much investors are willing to pay per dollar of earning for share of a firm. Price earning ratio ni maalidha jedha? Investoroonni hammam kaffaluu yaadu amma? Earning yookaan net income firmiin keessan argatu sanaaf investoriin tokko otoo achitti sheerii sana bituu barbaade hammam kaffaluuf fedhii qaba investorri tokko kan jedhudha. Kana jechuun market value isaa ibsaa jira jechuudha. Kan marketiitti osoo ba'e sheeriin keessan meeqa bita? Gama sanaa immoo kan weelziin karaa biraa kan safaramu jechuudha. Market value firmii sanaa maal fakkaata kan jedhu. Kanaafiyyuu price earning ratio gaafa jennu investoriin tokko osoo sheerii bituu dhufe net income sheerii sanarraa firmiin keessan argatu sanaaf hammam kaffaluuf fedhii qaba jechuudha. So kanaafiyyuu price earning ratio jechuun market price per share over earning per share. Earning per share gaafa jennu dura isinii kaasuu fakkaya net income keenya sheerii yookaan outstanding sheerii firree kan argannu. Market price per share immoo market price outstanding sheerii firuun kan argattanidha. Kana jechuun immoo investorri tokko earning yookaan income isin per sheerii argattan sanaaf hammam kaffaluuf fedhii qaba sheerii keessaniif kan jedhu kan isinitti ibsudha jedheera. Inni kabiraan dividend yield or dividend price ratio kan jennu. Inni kun immoo maalidha? It shows dividend paid each year relative to share price. Kun jechuun immoo dividendii waggaan kaffalamu jechuudha. Relatively maaliin ilaalla jechuudha? Share price. Kanaafiyyuu formulaan isaa dividend per share or market price over market price per share keenyaan kan argannu dividend yieldidha. Waggaan share price sana waggaan hammam kaffala dividendii maaliin wal bira qabne? Share price isaa wal bira qabne jechuudha. Dividend payout ratio kan jennu immoo it shows percentage of a firm's per share earning paid out as a cash. Hamma dividendii jechuudha. Akka kaashiitti kaffalamu jechuudha. Out pocket. Kana jechuun per share sana jechuudha. Hammam sheerii achi keessaa qabuuf dividendii bifa kaashiitiin kaffalamuufi. Eenyuuf? Investorootaaf yookaan shareholderootaaf jechuudha. Ishee kan nutti agarsiiftudha jechuudha. Dividend payoutiin dividendii bifa kaashiitiin shareholderoon of harkaan gahansan nutti agarsiiste jechuudha. Dividend payout ratio kanaafiyyuu formulaan ishee dividend per share keenya earning per share keenyaaf hirreeti argannaa jechuudha. Inni kuni dividend yieldiin market priceidhaan wal bira qabeetidha. Inni kuni garuu bifa kaashiitiin kan shareholderoota yookaan investoroota bira ga'u nutti agarsiisa dividend payoutiin. Inni kun share price relative godhateetidha. Sanadha. Kanaafidha kan inni market price per share firu jechuudha. Market relatively waan ilaaluufi jechuudha. Kan arga jennee ishee kana tuttuqnee haa xumurru. Innis problem with financial statement analysis. Waan hundinuu limitation qaba, rakkoo ni qabaata. Kanaafiyyuu limitation in financial problemin rakkoowwan financial statement analysis maalidha kan jedhuufi inni tokko lack of meaningful industry average dha. Industry average jechuun average keenya kan ittiin nuyi haala gaarii hojjenne hin hojjenne kan jennu hanqina akkasii ni jiraata jechuudha. Inni kunis maalidha? Maalirraa kan ka'edha? Firmiin garaagaraa industrii garaagaraa keessatti hojjeta waan ta'eef baay'ee hanqinni akkasii ni jiraata jechuudha. Different firm operate in different division
and in different industry. Kanaafiyyuu problem financial statement analysis inni tokko lack of meaningful industry average dha. Inni kabiraan immoo use of industry average ratio as a benchmark. Industry average ratio kana akka benchmarkitti fayyadamuun iyyuu rakkoo financial statement analysis keessa isa tokkodha. Inni kunis maaliifi sanaa ol hojjechuu akka hin dandeenye faan nu daangessuu danda'a. Benchmark kaawwanne irra waan ta'eef way isaa ol hojjenna yookiis immoo humna keenyaan ol ta'uu danda'a sana qaqqabsiisuu. Kanaaf benchmark akka benchmarkitti fayyadamuun sunillee rakkoo uumuu danda'a jechuudha. Kanaaf setting goals for high level performance needs benchmarking on industry leaders ratio kan inni jedhuuf jechuudha. Inni kabiraan inflationii jechuudha. Inflationiin rakkoo financial statement analysis keessaa isa tokkodha. Sababiin isaas ratio analysis for one firm over time or comparative analysis of firm of different age can be distorted by inflation. Inflationiin valuun birrii gadi bu'uu jechuudha. Inflation karaa biraan inni kuni dhiibbaa kan baroota gidduu amma ratio analysis time series gaafa analyze goonu ratio keenya distort gochuu danda'a. Maaliifi inni barana keessatti hojjechaa turree fi inflationiin barana keessatti hojjechaa turree fi kan bara dhufu yookaan kan bara darbee baay'ee wal darbuu danda'a. Takka ol ka'a takka gadi bu'a waan ta'eef inni kun maal gochuu danda'a? Financial statement nuyi analyze goone sana distort gochuu bu'a dhabeessa hiika dhabeessa gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf rakkoo financial statement analysis keessaa tokko isa kanadha. Inni kabiraan seasonal factors jechuudha. Kunis distort gochuu danda'a financial statement analysis keenya. Maaliifi seasonal factor rakkoowwan seasonii akka tasaa nama mudatan yookiis wanti seasonalii ta'e yeroo tokko jira yeroo tokko hin jiraanne waan akkasii illee financial statement keenya affect gochuu danda'u. Inni kaan immoo inni kabiraan immoo use of different accounting practices dha. Akkaataan nuyi itti accounting keenya yookaan herreega keenya shallagannu sunillee akkaataan itti expense safarru depreciation ta'uu danda'a, interest ni kaffallu ta'uu danda'a. Waan kun garaa gara ta'uunsa compare gochuuf yookiis analyze gochuuf financial statement keenya rakkoo ta'uu danda'u jechuudha. Inni kabiraan jiru window dressing fayyadamuu danda'a kaampaaniin tokko. Window dressing gaafa jennu bakkeerraan strong fakkaata. Financial statement isaa gaafa laaltan strong fakkaata. Yookaan liqaa guddaa wayii fayyadamee kaashii guddaa amma liquidity'n koo guddaadha jechuu danda'a yeroo ta'e wayii tokko keessatti. Garuu gaafa laalame waanni sun akka bakkeerraan ilaalamu ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Keessa seentanii analyze osoo gootanii jechuudha. Inni kuni window dressing jedhama jechuudha. Kanaaf problemiin financial statement analysis warreen akkasii fa'i jechuudha. Chapter 2 kanumaan xumurree jirra. Chapter 3 walitti deebina jechuudha kutaa itti aanutti. Kanumaan waraabulaa galatooma.